Ashama harka fuunee daawwattoota fi hordoftoota AGM akkam jirtan nageen rabbii guddaan bakkuma isin jirtanitti isinirraa haa jiraatu jechaa egaan daawwattoota fi hordoftoota keenya AGM irraa oduu yeroo kanaa qabannee isiniif dhiyaanneet jirra. Oduu yeroo kanaatiin mootummaan abbaa irree paaltii biltsiginnaatiin durfamuun godina Harargee bahaa magaalaa Haramayaatti dargaggoo maqaan isaa Jibriil Ahmad Nuur jedhamu guyyaa adiin magaalaa Haramayaa keessatti rasaasaan dhahee ajjeesu akkasuma addunyaa irratti namooti COVID-19 qaban miliyoona 8,200 ol caalu akkasuma warri dhibee kanarraas fayyes miliyoona 4tti dhiyaachuu isaanii gabannee isiniif dhiyaaneerra. Daawwattoota fi hordoftoota keenya yoo hanga dhumaatti nu wajjin turtan odeeffannoowwan kanneen guutuu kan argattan ta'a. Hanga dhuma qophii keenyaatti nu faana turaa jecha daawwattoota fi hordoftoota keenya kabajamoo tamsaasni keenya idilee guyyaa guyyaan bifa salphaa ta'een akka isin bira gahuuf YouTube channel keenya subscribe godhadhaa jecha amma kallattii gara odeeffannoo guyyaa irraa qabadhee dhufeetti isin ceesisa. Faashistiin mootummaa Itoophiyaa paartii biltsiginnaatiin hoogganamu ilmaan Oromoo ajjeesuu itti fufeet jira. Guyyaa kaleessaa godina Harargee bahaa magaalaa Haramayaatti dargaggoo maqaan isaa Jibriil Ahmad Nuur jedhamu ajjeesuun isaa dhagahameet jira. Akka hawaasni naannichaa jedhutti Jibriil Ahmad Nuur badii tokko malee poolisii idilee magaalaa keessa socho'aa tureen ummata garaachaa fi magaalaa walakkaatti rasaasaan dhahamee akka ajjeefame aanolee global miidiyaatti himaniit jiru. Jibriil Ahmad Nuur badii tokkollee hin qabu, badiin isaa Oromoo fi sabboonaa ta'uu isaati. Jibriil Ahmad Nuur nama jajjabaa Oromummaa isaatii fi sabboonummaa isaatiin boonuu fi akkasuma nama Oromummaa irratti ijjannoo hin daddaaqne qabudha jedha hawaasni naannichaa. Namni kun Oromummaa fi sabboonummaa isaatii waan boonuuf PP'n waraanaa itti erguudhaan karaa poolisii isiitiin Jibriil Ahmad Nuur galaafachiifte jedhan jiraattonni magaalaa Haramayaa. Egaan daawwattoota fi hordoftoota keenya gochi paartiin biltsiginnaa torbaan tokko dura godina Baaleetti raawwatte akkasuma godina Gujiitti manneen gubatu guutummaa Oromiyaatti qeerroon jumlaan hidhamaa jiraachuun PP maal akka yaadaa jiru gaafii guddaa namatti uumaati jira. Paartiin qabsoo qeerroo Oromootiin aangootti ol ba'e deebisee qeerroo aangootti isaa ol baasisana sadarkaa kanatti ajjeesuun, hidhuun, dararuun, reebicha irraan ga'uun, biyyarraa baqachiisuun erga hidhee booda mana hidhaatii baasee ajjeesee reeffa isaatis bineensa nyaachisuu caalaa wanti nama gaddisiisu hin jiru. Taateen guyyaa kaleessaa magaalaa Haramayaatti raawwatame uummata magaalaa Haramayaa guddaa dallansiise. Ajjecha Jibriil Ahmad Nuur booda uummanni magaalaa Haramayaa magaalatti miila takkaan dhaabuudhaan hokkora cimaa kaasuudhaan mootummaatti lubbuu fuudhaniit jiru. Ummati ilmi isaanii irraa ajjeefame magaalaan guutuun kallattii afraniin walitti jiguudhaan gochi akkanaa kun maali? Qabsoo nuti gooneen aangootti ol bahanii deebisanii nu ajjeesuun maal jechuudha jechuudhaan uummanni magaalaa Haramayaa gaafii isaa dhiyeesse. Uummanni magaalaa Haramayaa dhiiga Jibriil Ahmad Nuur fi akkasuma dhiiga qabsaa'ota keenya yakka isin kallattii fi alkallattii nurratti dalaydaniif gatii guyyaan isin kaffaltan fagoo miti jechuudhaan paartii biltsiginnaa akeekkachiisee jira. Xiinxalaan siyaasaa fi daayiriktarri olaanaan Oromiyaa miidiyaa neetwork obbo Jawaar Mohammadis gama isaatiin komishinii poolisii Oromiyaati. Yeroo qajeelfama tarkaanfii hadhaawaa fudhadhaa jedhu waajjira biltsiginnaa jiddugaleessaa dhiheenya gadi ergan yoo raawwachiisaa jiraattan malee ajjechaa gaggeeffamaa jiru sadarkaa imaamataatti baafattan yoo deemaa jiraattan malee yakkoota dhiheenya saaxilaman irratti tarkaanfii fudhachuun uummataaf ibsuu qabdu. Wanni Gujiitti mana gubaa viidiyoo of waraabee akka isin jettan warra hin beekamne miti. Walakkaan isaanii ammayyuu Bishooftuu akka jiran dhageenye jirra. Ajjecha Boosaat warri raawwate ammas achuma aanaa irra akka jiran mirkaneeffanneerra. Ajjechaan har'a Haramayaatti raawwatames miseensa poolisii magaalattii uummanni beekuun raawwatame uummata guutuu gidduutti galaafate. Yakkoota miseensota keessaniin raawwataman kana adabuu dadhabnaan ajjecha gara fuulduraas akka isin qajeelfama kennitanitti fudhata uummanni waakkachuuf fakkeessuun ni gaha jechuudhaan xiinxalaan siyaasaa fi daayiriktarri ol aanaan Oromiyaa miidiyaa neetwork duraanii obbo Jawaar Mohammad kallattii kanaan komishinii poolisii Oromiyaatiif qajeelfamaa fi akeekkachiisaa kenne.
Poolisiin Oromiyaa qajeelfama Jawaarii fi gorsa isaa kana fudhachuudhaan hojiirra ooluudhaan akkuma kaayyoo jalqaba dhaabbateetti nageenya uummataa tiksuu malee nageenya uummata ajjeesuun booressuun akka irraa hin eeggamne akka kana godhu akka kana raawwachiisuu abdii guutuu qabna. Poolisiin itti gaafatamummaan isaa mootummaa naannoo Oromiyaa ta'e kun kaayyoon inni dhaabbate nageenya uummataa tiksuudha. Garuu erga paartiin Biltsiginnaa dhufee faallaa kana poolisiin ergama paartii Biltsiginnaa irraa itti kenname fudhachuudhaan uummata nagahaa ajjeesuudhaan faallaa kaayyoo dhaabbateef faallaa kaayyoo hojjetuuf nagaa uummataa kabachiisuu dhiisee nagaa uummataa booressuudhaan ilmaan Oromoo lafarraa duguugaa jira. Wanti kun dhaabbachuu qaba. Poolisiin Oromiyaa gaachana uummata Oromootiin akkuma gaachana uummata Oromoo ta'etti ammas aantummaa isaa uummataaf gochuudhaan uummata balaa irraa baraaruu qaba. Uummata ajjeesuu sun ta'in sirumaayyuu faallaa diinni uummata ajjeesuu yoo dhufe uummata irraa qorachuudhaan aantummaa isaa uummatatti agarsiisuu qaba. Tatamsa'inii vaayirasii koronaa erga addunyaatti dhufee baatii 6-7 lakkoofseet jira. Garuu yeroo baatii 6-7 hin caalle kana keessatti vaayirasiin addunyaa dhibeewwan arma duraa mul'atanii hin beekne irra saffisaa hamaa ta'een guutuu addunyaatti babal'achuudhaan hanga ammaatti addunyaatti erga vaayirasiin koronaa mul'ate as namoonni miliyoona 8 fi 251 fi 213 vaayirasii koronaatiin qabamuu danda'aniitu jiru. Namoota miliyoona 8 fi 200 fi 51 fi 213 kana keessa namoonni 4,400 fi 45 fi 188 vaayirasii koronaan addunyaa kana irraa du'aan boqachuu danda'aniitu jiru. Namoota miliyoona 8 fi 200 fi 51 fi 213 kana keessa namoonni miliyoona 4 fi 300 fi 1,100 fi 605 dhibee kanarraa dandamachuu yookaan fayyuu danda'aniitu jiru. Vaayirasichi sadarkaa kanatti yeroo muraasa keessatti namoota hanga kanaa qabuun namoota hanga kanaa lubbuu ajjeesuudhaan addunyaa irratti dhibee hamaa akka ta'etti dubbatamaa jira. Vaayirasichi wanti nama gaddisiisu hanga ammaa dawaa argachuu dhabuu isaati. Yaaliiwwan biyyooti hedduun godhaa jiran abdii kan namatti horu ta'ullee garuu hanga ammaa yaaliin tokkichi milkii kan argamsiisee hin jiru. Maadaagaskar yeroo darbee vaayirasii koronaadhaaf dawaa argadhee jira. Dawaan kunis dawaa aadaa irraa kan walitti qabamedha yookaan kan qabamamedha jechuudhaan ergaa dubbatte. Mootummaan Maadaagaskar uummata duratti dawaa sanis dhuguudhaan dawaan kun dawaa COVID-19 jedhee akkasuma biyyoota Afrikaa tokko tokkoof erguun isaas ni yaadatama. Addunyaan garuu dawichaaf bakka hin kennine dawichi dhugaa hin fayyisu moo maal akka ta'es uummataaf ifa hin taane. Garuu warri Maadaagaskar dawaa sanitti fayyadamanii dhibee sanirraa akka fayyantu himamaa jira. Biyyoonni akka Ameerikaa, Faransaay, Xaaliyaan, Ingiliiz, Speen fi biyyooti kanneen kana fakkaatan dawaa dhibee kana argachuudhaaf yaalii guddaa godhaa jiru. Akkasuma biyyi guddoon addunyaa kanarratti yeroo ammaa saffisa guddina galmeessuudhaan beekamtu Chaayinaan dhibee kanaaf dawaa argachuudhaaf qorannoo hedduu gaggeessaa kan jirtu yoo ta'ellee hanga ammaatti dhibee kanaaf isilleen dawaa argachuu hin dandeenye. Dhibeen kun addunyaa irratti biyyoota keessatti mul'atiin hin qabu. Biyyoota hundaa waliin gaheetti jira. Fakkeenyaaf biyyoota amma gurguddaa lakkoofsa hamaa galmeessan keessaa Ameerikaan lakkoofsa ol aanaa warra galmeessan keessaa isii takka. Ameerikaatti namooti vaayirasii koronaan qabaman miliyoona 2 fi 200 fi 800 ol yoo ta'u, Biraazilitti immoo namooti dhibee kanaan qabaman namoota 900 fi 28 oli. Ruusiyaatti namoota 545 namoota 500 fi 45 oltu dhibee kanaan qabame. Indiyaattis namoota 300 fi 54 dhibee kanaan qabame. UK yookaan Ingiliiz keessattis namoota 200 fi 98 oltu dhibee kanaan qabame. Speen keessattis namoota 200 fi 91 oltu dhibee vaayirasii koronaan qabame. Xaaliyaanittis namoota 200 fi 37 fi 500tu dhibee kanaan qabame. Biyya Peeruu keessattis namoota 200 fi 37 fi 156tu dhibee kanaan qabame. Iraan keessattis namoota 100 fi 92 fi 439tu dhibee kanaan qabame.
Jarmanittis namoota 188,088 fi 382tu dhibee kanaan qabame. Biyya Chiilii keessattis namoota 184,084 fi 449tu dhibee kanaan qabame. Turkiyaattis namoota 181,081 fi 298tu dhibee kanaan qabame. Firaans keessatti namoota 1,157 fi 717tu dhibee kanaan qabame. Meeksikootis namoota 1,150 fi 264tu dhibee kanaan qabame. Pakistaanittis namoota 1,148 fi 921tu dhibee kanaan qabame. Saawud Arabiyaattis namoota 1,136 oltu dhibee kanaan qabame. Kanaadaattis namoota 99 oltu dhibee kanaan qabame. Baanglaadettis namoota 94tu dhibee kanaan qabame. Chaayinaattis namoota 83 oltu dhibee kanaan qabame. Biyya Qatar keessattis namoota 82 oltu dhibee kanaan qabame. Saawuz Afrikaattis namoota 76 oltu dhibee kanaan qabame. Biiljiyeem keessattis namoota 60 oltu dhibee kanaan qabame. Kolombiyaa keessatti namoota 54 oltu dhibee kanaan qabame. Swiidin keessattis namoota 53 oltu dhibee kanaan qabame. Ecuador keessattis namoota 47 oltu dhibee kanaan qabame. Egypt keessattis namoota 47 oltu dhibee kanaan qabame. United Arab Emirates keessattis namoota 42 oltu dhibee kanaan qabame. Singaapoorittis namoota 40 oltu dhibee kanaan qabame. Indoneesiyaattis namoota 40 oltu dhibee kanaan qabame. Portugal keessattis namoota 37 oltu dhibee kanaan qabame. Kuwait keessattis namoota 36 oltu dhibee kanaan qabame. Arjentiinaattis namoota 34 oltu dhibee kanaan qabame. Egaan daawwattoota fi hordoftoota keenyaa kanneen amma isinitti himne kuni warra dhibeen kun keessatti hedduminaan argame keessaa warra lakkoofsa ol aanaa qaban akkaataa tartiiba lakkoofsa dhibee kana baay'inaan galmeessan kan isinitti himedha. Egaan daawwattoota fi hordoftoota keenyaa dhibeen kun akka malee hammaachaa dhufee jira. Hundi keessan lafa jirtanitti yeroo hundaa du'aa'iin uf hin dagatinaan dhaamsa kenna. Egaan daawwattoota fi hordoftoota keenyaa odeeffannoon ammaaf qabannee isiniif dhiyaannee kanuma odeeffannoo biraatiin yeroo biraan ga'uutti deemnutti nagaan nuuf tura.